Ermiin onnee Abrahaam hatuudhaaf wanti ishiin goone tokkollee hin jiru. Nagaa fi ayyaanni jaalalli Waaqayyoo isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtaniif argamuuf kan jirtan isiniin jechaa. Egaa Ermishaan dhuftee jirti jechuudha. Innis immoo ani qarshiin isaaf qopheessan qabaa akka inni Itoophiyaadhaan alatti bahee bashannanu garuu immoo eeshinaa jechuu didee naa simachuu didee qarshii sanaaf qophaa'ee hanga 400,500 ni fixa ture. Anis immoo sanaan sababeeffadhee kennaa wayii biteefii jira. Kennichis immoo innaan itti yaadu warqii mormaa bituu fi yaaleen ture. Haa ta'u malee warqii mormaa ni qabaa. Sanarraatidhaan kan ka'e maal yoon godhe wayya jedhee yaadeenii warqii kan ta'e sa'aatiin biteefii jettee jirti jechuudha. Isas immoo Abeelii fi Birookiin waamee jira. Isaanis hin dhufuu jettee utuma ishiin haasawaa jirtu isaan dhufanii yeroo kanatti erga nagaa wal gaafatanii jedhanii booda egaa Abrahaamii yeroo darbee anaanii na simachuu hin dandeenye akka inni ala deemee bashannanus barbaadeen ture eeshin jennee. Kanaafiyyuu immoo warqii mormaan bitaaf jedheenii qabaa sa'aatii warqiin biteef jetteen jechuudha. Isaaniinis sanaa booda dhugaa jettamuun sobdadhanii ijoolleen naanna'uu jalqaban jechuudha. Iddoo kanatti dhugaadha hin ta'aa fi hin malaa fi inni nama gaariidha. Hangana kan hin jedhamne iddoo qabaa jennaan nuyiif maaliif hin binne jedhaniin jechuudha. Lakkisiniif miti Abrahaamiif jettee jechuudha. Egaa isaanis bananii ilaalluu jennaan eeyyee banaatii ilaalaa jetteeni bananii yeroo ilaalanii dhuguma warqiidha. Warqiin kunis immoo 500 bitamee jedhanii jettee jirti jechuudha. Dhuguma ni bitamuu ni danda'a jechuudha. Warqii mormaayyuu egaa darajaa isaatiidhaan akkamitti akka inni widdii ta'e ni beekama waan ta'eef dhuguma sa'aatiin kun warqii ta'eera taanaanii hangasitti ni fixa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaa'ii boodarraa bilbilaa fi jetteen jechuudha. Karaa Abeel fa'ii akkasumallee karaa Birook fa'iidha kan isheen argachuu dandeessu ture jechuudha. Har'a garuu atumti bilbilii fi si'alaani kaasa jedhaniin jechuudha. Sanaa booddee isaan achumatti kaameraa fuulduratti dhiibdee achi deemtee bilbiltee fi bilbila jalaa kaasee jechuudha. Akkamiin na jalaa kaaseera nan dhufaa naannoo kanan jira naan jedheera jettee jechuudha. Sanaa booda egaa dhugumayyuu na harkaan fudhatu laataa jettee jechuudha. Rakkoon qabu gaggabuuyyuu danda'a gammachuu guddina waan ta'eef inni fudhata jedhe jechuudha. Abeel asumaan ruuttaan sitti qabamtee jirti jechuudha. Keessaa nama tokko sin jettee sitti seerachaa jirti jechuudha. Gabbarta ishee sin jibbisiise miti bagatti cabsitanii isin jechuun jaaladha. Egaa kanarratti inni hin dhufe jechuudha. Yeroo inni dhufu dargaggoota sana lamaan edda nagaa gaafatee booddee ishiin dhumarra nagaa gaafatee yeroo cabbaxu ishiin naammattee jechuudha. Maalee ani kan hin jedhu dhugaa viidiyoo kana yeroo ilaalu jechuudha. Saalfachuu miti qaana'uu miti jechuudha. Boodhaan keessa lixuu wallaalessa dhugaan siniin jedhina saalfadhe jechuudha. Dhugaa naa egaa hundumtiyyuu akkaataa haala ittiin guddannatiis hin ta'a akkasumas immoo maaltu dhufa jedhanii isa jedhanii dhagaa'ee achi booda inni saalfachaa hammatee seeraan naammanneettee dhungoo gittamitti goote jechuudha. Yaa dhungoo shimee dhugaan siniin jedhe kana dura sinitti miidhamatti sagalee qabama sin saalfachiisa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Maal akka ishiin kaayyooffattee deemtu ani hin beeku. Egaa sanaa booda Abrahaamii yeroo darbee baay'ee nama sitti hin gammanne akkasumallee nagattee deemtee isa kanaafiyyuu immoo wanta edda haalan deemu jetteetta ta'ee wanta tokko sii bitee jira kennaadhaa. Garuu sanaan dura ni fudhattaayii waadaa galtaayii jetteen jechuudha. Achi booddee inni
Umaa keessa isaatii ittiin tolle maaliif jennaani gaa'ilarra jira waan ta'eef egaa wanta adda baay'ees hin jiru waan ta'eef xiqqoo akkuma jennee in ariifatte waan ta'eef mucayyoon jechuudha. Sana booda gaa'iin maal ta'uu danda'a waan ta'u yoo ta'e nan fudhadhaa waan hin taane yoo ta'e immoo hin ta'u gaafa inni jedhuuni warqii sa'aatii isaasii biteeraa jettee sana booda anaaf moo jedhee eeyyu jetteeni ani sa'aatii 5,000 nan hidhadha. Kun sa'aatii kana 5,000 nan bitee akkasumas immoo namoonni baay'een kana teeraallee yeroo bitanii abbaa 15,000 bitatu. Ani qalalli godhee karaa salphaa ta'eedhaan jireenya jiraachuu hin barbaada malee of tuulee yookiin immoo jireenya gurguddisee jiraachuu hin barbaadu. Akkuma nama kamittiyyuu jiraachuu nama barbaadudha dhabee osoo hin taane garuu osuman qabu jedhe jechuudha. Asirratti baay'een itti gammade dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akka abbaa qabeenyaa godhachuu hin barbaadu jedhee bakka osuman qabu seeraan kunuunfadhee hidhadhee uffadhee baa. Kanaafiyyuu sa'aatiin inni kun maallatti xiqqaate jedhe jechuudha. Akkasumallee inni morma isaa irra jiru kun warqiidha jechuudha. Masqaliin kun illee garuu Finfinnee keessatti baay'ee sodaachisaadha. Egaa itti amaneeti jechuudha kan hidhatee deemu. Sana booda innaa ishiin jettuun asiniin hin jenne reemaa san gammachiisu jetteen jechuudha. Abeel fa'iidhaanii achi abeel qimimmi gochuu jalqabee maa jechuu barbaaddeettaa tokko hin carroomte. Kanaafiyyuu jedhaniiti bakka sa'aatii osoo hin barbaadeeni kan sarraa baasanii sana booddee gaafa dhuun sanaan dura tonatti hin kaa'in dura garuu jedheen ani fiyatii walitti dhufeenya ammana nama qabu miti. Haa ta'uyyuu malee maalirraa kan kaate kan hojjechuu jalqabdee yeroo darbee haala sanaadhaanii qophii yuutubee irratti jechuudha. Gaasanni 400 galee fi kana taasistee jirta. Yeroo darbis immoo akkasumallee baatee deemuu qabda bashannanuu qabda naan jette. Akkas immoo kana hundumayyuuti akkamittidhaanii kuni ta'uu danda'e maaliif mee kana goote gaaffii natti ta'e sosodaachaa shakkaas nan jira. Gaafa inni dhuuni noormaalidha uma rakkoo tokko hin qabu. Akkuma natti sissixxee waliidhaan noormaaluma hiriyaa jiraannu kan inni barbaadu jette jechuudha. Yeroo kanatti garuu anaan jedhe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee salphateera jechuudha. Ishiin immoo akkuma kana inxuxxutti mataa isaa kana warqii isaa kana morma isaa kana waan ta'e hin bareedda jettiin. Waa uffannaa kee addaa jettiin waamicha wayii qabdaa jettiin. Lakki waamicha hin qabu garuu yeroo hundumayyuu akkasumatti uffadha noormaaluma jedhaanii dhugaa dubbachuudhaaf Abiraam amma fataadhee jira jechuudha. Dhugaan siniin jedhe furdateera. Akkuma dura siniin jedhe saamuna tokko gurraacha isaan faana roobeel fa'ii faana waan ta'e asiifachi wal ciraa turan sanaayyuu xiqqooyyuu bifa geeddarate malee amma baay'ee bareedaa jira jechuudha. Akkasumallee sarrata nyaallee qaxaratee jira. Bilbiladhaan haasofsiisamee turame waan ta'eef dhagayeera. Amma gaa kanarratti gidduma haa ta'u jedhaniituma qubatti edda harkatti edda keeyyatee booddee umas baay'ee simachuu illee yoo baate ofirraa baasee edda keeyyatee booddee ofirraa baasee ani kan dhadhee na deemu natti hin tolu naamna jedhee fida isaatii godhee sa'aatii sitti deebisuu hin barbaanne achi booda waraqaa naamna isaarraa kakaasee hidhadhu naamna jedhaniin jechuudha. Sana booda hin hidhate. Yeroo kanatti bakka maalidha uumamee ofiin naamna jettiin jechuudha. Inni immoo egaa haala keessa jiru irraatiin kan ka'e uma ofii kun dandeenye bakka akka dubaraatti jechuudha. Akka dubaraatti qaaneffate dhugaan siniin jedhe. Ishiin garuu bakka kutattee baateetti waan ta'eef inaaffaan kaateetti waan ta'eef kan shii godhachuudhaaf murtoo jabaa murteeffatteetti waan ta'eef inuma dabaasti jechuudha. Inuma jechuudha tuttutti inuma bakka wanni kennitii fi yaada kennitii fi hin jajjii. Sana booda Abeelii fi Buruukii amma baqqaa'ee eddaa isinii wal akkasittidhaan gammachiiste obboleessa keenya kanaaf haala kanaadhaanii
gammachiifte nutis gammachuu isaa barbaanna waan ta'eef misaa kan senaffeeru nu'idhaanaa fi abeelidha jechuudha biroogii kanaafiyyuu dhaanneetu qopheessinaa sini asumatti waliin haasaa jedhaniin jechuudha. Yeroo kanan barbaanne Abiraamis bakka giraa gabba'ame jechuudha wajjinidhaan deemus barbaadeera garuu ishiin gixxeem gootee qabdee sana booda walitti isanii deemanii yeroo kanatti ishiin bakka isaatiin keessirra bareedeera maal ta'eera jettee kottu bakka achi teenyaa nama jetti bakki wayii teessifte jechuudha. Teessifteetu baay'ee bareeda mataa kee maal fayyadamta jennaan anumaan fayyadamu jedheeni sana booddee immoo bareedda sennaan eenyutti baate jetteeni mataa kootiin haadha kottan bahee jedheeni fuulaan immoo hin beeku jedhee maalirree bakka maaf kaaneffatta maaf saalfattaa jennaaniin ati ija jajjabaattudha kaayii jedheen jechuudha. Atiin qaaneffattaa himame jedheeni achiin dhungatti harka kana sukkumtii ofitti qabdii baqqana simadhu jettiini ani mi'aalatti sitti siquu kooti kana dura sila wal arginee hin beekneef malee mee waan biraaf miti jedhe jechuudha. Inni ofiikee wanti ishii faana jechuudha. Inni ofiikee ishii faana haasawee ishii hammatee ishii dhungatee ishiillee wanni tokkoyyuu homaa waan isa gammachiisu hin qabu jechuudha kennaan kuni. Ishiin garuu bakka maal akka ishiin qoratte maal akka ishiin hubatte hin beeku garuu immoo dhuguma hin beeku malee samaanaayyuu Roottaa fi Abiraam walirraan qaban kan jettus dubbatteetti jechuudha. Viidiyoo kana keessatti osoo hin taane namni dubbisee jira jechuudha. Dhagaa'eera sasii akkamittidhaan hin beeku yeroo baay'ee garuu akka waan qabaniitti kan haasawaa turanii jechuudha. Innaa Abeel kutateera bakka gammachuu Abiraam duwwaa barbaadu haala kanaan utuma ishiin dabaabbastuu weeshi bakka siifan ta'a noormaalloo jedheen jechuudha. Innaa suuta keessa bakka haala namnis maatiinis egaa xiqqoo ishiitti wanni tatta'aniif malee kan isaa godhataa intallee ofirratti moosisuudha jechuudha kan ishiin barbaaddu. Kana booddees innis egaa ennaa galee itti yaadaa akkamittiin saatii kana naa bittee akkamittiin kan hundumayyuu na badhaasuu dandeesse maalidha jedhee naa shakkee naa jedhee Abeel fa'is gaafatee naamna jedhe xiinxaluu jalqabe ofiinuu jaalala akka ta'e hin galaa fi ala jiru ofiinuu bakka akaayii yeroo sadaffaaf argattee jirte jechuudha. Akka gaafa duraayyuu miti gaafa duraa akkoo bijaamaa sana baasawee har'a biteen ture jechuudha. Innaa siniifan agarsiisa jedheeni innaa fatteessa gaafa sana dhufte amma babbareeddee dhufuu jalqabdees innitti jettee jechuudha. Innaa kan na dhibee akkoo dubaroonni gara biraan dhufan lookoowwan duwwaa jechuudha dhuga babbareeddota waan ta'e jechuudha. Innaa haa ta'u ka bakka jalqaba biree xumurisa sanaa intalli yoo dhagachitee burbaatee baddi waan ta'eef homaa sin fayyaddu haala jiru sirreeffadhaatii jalqabaatiin cannaqina ammoo mucaa Abiraamin hin cannaqina dhugaan siniin jedha. Abiraamii gara laafessa tuutiidha nama dhiibuu hin barbaadu malee tokkotti achitti si darbatee si bira deemuu danda'a garuu inni bakka amaluma waanuma kanaatiyyuu yeroo baay'ee samiidha natti fakkaate. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Hordoftoonni kiyyaa sabskraayibii laayikii sheerii naa gochuudhaan jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha. Simma abbaluu tuttuqaa siniin jechuun jaaladha. Duuli sana akkasumallee sabskraayibii shiyyattu toltu kan biraan darbee naan siniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo sina eebbisu siniin jechuun jaaladha. Kaayii eebbifamaa siniin jedha. Shaalom.